qofaatti dhiyaatin haadha. Angas. Ayyee dhaggeeffadhaa. Fayyaa ta'e irratti jechuun qaama kee qulqulluu irratti waan si miidhu yoo goote shari'atti halaali moo haraami? Kana qofa na deebisi. Ati nyaata ofirra guddisuu sammaa nyaata ofirra guddiftee wuddiin taa'u dadhabdee ajjattee akka hanga inni irraa dalaguu jeetetteeti. Ambar maaliyaan jijjiirti. Ati sokoo biddeen dhibeen deemama bayan. Ati yeroo ganda qaariyaa diyaaree yookiin godhatirree biddeen keessaa bahi. Shiisha naan jedhu. Nyaata ofirra guddiftee taa'u dadhabdee dhaabbatteetu maanu. Taa'utti hin jiraa baran. Mirqaantee jirte jechuudha. Wallaahi billahi mirqaanaa miti kana naasoo. Dhugaan wallaahi dhaabbatu jirte. Wallaahi dhaabbatu jirte. Waadhaa dhaggeeffadhu waasaati isaa. Wanni waa'ee shiishaa fi sijaaraa kana keessa illee na galche. Warruma amma jimaan haraam jiru kanaatiitti warra shiishaa dhuguu fi sijaaraa dhugu ibidda keessatti Khaalidan Mukhallidaa godhee kam jettan amma ragan as baasa. Viidiyoon as baasa. Akka waan jannataa fi azaabni harka isaa keessa jiruutitti. Sheekh Iskaarbee ja'aniin. Iskaarbee. Sheekh eenyu? Iskaarbee. Booliwud irraa dhufe? Sheekh Iskaarbee. Hojjetu walli foggoraa bara. Maqaa isaa haa dhugaatii moo sii baaseef? Sheekh Iskaarbee atiin dhageessu hin beektu kamin sii godha gadduu bare. Bar maqaa isaa haa dhugaatii moo sii baaseef hin jee? Kan isaati. Ati maa warra booliwudii dhufee hojii wal falmitaati? Itoophiyaa teessee? Booliwudii nama dhufe. Amma booliwud kanaafis daliila fidinaan hin jiin booliwud Ameerikaadha bakka filmiitti dalagan. Istaarbee maqaa istaaraati bar maqaa aktarootaati. Maqaa sheekaatii miti akkan itti beekutti. Maal baanta? Laa ilaaha illallah. Maqaan istaarbee joo kun Ameerikaa aktarootaa baafata. Istaaroota. Yaa Rabbi dhageenya jedhu. Yaa Rabbi dhageessi. Kana keessa? Laaffisa ofirra hojjiseeti. Laaffisa hojjiseeti. Osoo nyaatiin maa qabatama mabeen. Maaltu osoo nyaatiin qabeessin jee. Osoo waa'ee jimaa isaan biddeena fiida. Bayi kushiinaa keessaa mamma beerra biyyiiti. Bayi kushiinaa keessaa akkas cinaa jiru kun eenyu? Arree yaa Rabbiin anuma fattanu na fide yaa'u. Taaptaap godhamee faamilii yaa'u. Yaa'u taaptaap godhamee 700. Oo. Jecha moo jechaa miti? Jecha. Ottas garagali warra ammoo hashiishaa dhugu ibidda keessatti azaaba Khaalidan Mukhallidaa godhu jannataa fi azaabni habbicha san harka hin jiru shiishaa keetii fi waan kee itti fufi jennaan nuti. Bombaarlee fa'aa hojii kaan jechuudha. Gaangistaroota Arabaa hojii kaan jechuudha warra shiishaa. Yaa kun dhaloonni kun fiifuu xarafarra jiraati maama jaan taa'ammoo waan jettan adda laalladhaa taa'ammoo shiishaa sirna xiqqeessanii of fayyadaman rakkoon qabu akkamii jaan. Jechuman dhagee. Sauti malee waan daliila qabu miti. Sauti ammas hubadhe. Waan akka sijaaraatitti xuuxan. Akkas taanaan jechare adduraan sautis jecha maama beera. Hayyaama gaafii asi gaafadhe maa deemaa deebisuu sodaata. Tana qofa naa deebisi. Maal sodaatte deebisuu gaafii si gaafadhe. Wallaahi maama beeranii dhamuu qabaa. Wayi. Eenyu jinnii si aayitu jin maa jedhama maama beera. Warra shiisha dhuguun ibidda keessatti zalaalam ta'a jechaati. Jimaa harargeedhaa qabeenya harargee tuyxaniiti darasichaati ati ajjirtaa miti yoonan harar kana keessatti siin qubeelle tuuji ganna tokko cablaaqa sadaqaa harargeetiin jiraattee gaafa haati waan re'ee si gurgurtu dhabdee qaariyaa numa harkatti nyaattee numa harkatti udaanta. Duuba masgiinni maallaqa jimaatiin ijaarame sunis keessa salaatuun ta'uu jechuudha bara keessa akka amma ja'an kanatti.
Ani biya wallaan maa ruuza maallaqa jimaatiin bitanimi. Hojii irraa kana bargee. Ogaa ruuzni kan sagaadhaa indiyaanne. Yaaboo qaadhaan biyya koon kofinna amma nyaata walitti fidatti darasaan darreen ton ogaa walitti yeroo san kasa fidatti. Allah jala seenedha harkaan laal oowwitu gartee qaariyaan teenya jimaa guyyaa gabaa ooltee gurgurattee dhufte tan harkaan jala naadheeti ilmi waan haraamiin baratamti boo subhaanallah. Najjaan Allahu min aboo rabbiin kanarraa nagee rabbiin waa ba'a. Amin, 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 amin. Wadda amin. Ada family tap godhaa yaaboo. Tap godhaa family. Amma gaafii si gaafa deemaa dhaan deebisa nama bayan. Daliila itti hin qabne akkana laalii ammas yoo rabbis du'atte. Akkana laalii amma bayan. Gaafiin tiyya. Namni qaama kanarratti waan isa miidhu godhe rabbiin irraa gaafatamoo hin gaafatu. Maal? Akkin jeema amma bayan. Namni qaama isaa kanarratti waan isa miidhu godhe waan qaama isaa miidha godhe haraam immoo wanni qaama isaa miidhu maal? Maal fa'a? Sijaaraa, shiishaa waan akkanaa kana fa'aamma. Miidhee warra dhugusan miidhee ajjeesee. Yaa wallee si qooyi baay'ee akka barattan isin kun miidhee saayinsistii irra walii galaa barkana. Naa deemsi oo ajjeesee. Ajjees. Sabti agartuu fiidi mee dabii. Okay. Kana ragaa fiduu dhabuu hin danda'a. Amma laal maama beekan gisee na waan gaafii si gaafadhu waan hin si beekuuf nama cimaa akka taate waan hin si beekuuf amma gaafii takka si gaafadha. Dhiyeenya kanaaf sirriin jiru si galee amalan takkaa ofirratti hin harkiin harku jira si galee na dhagoo jirta. Maal ta'e? Na dhagoo jirta. Amalan ofirratti harkeen dhiyeenya harku jira amma wanni kun maal akka ta'e hin beeku dhiyeenya kana. Gisee ni jechuun warri na jaalatan qofti koppiliin sheer naa godhaa isin boo kaan dhiisaadha. Warri na jaalatan qofa tokki koppiliin sheer godha. Our family tap copying godhaa yoo ta'e sanu tap copying. Kanan jaalalli illee filoo Abona jechuun gaafii qofa dura diigaa. Gaafii diinaa deebisama bayanaan fadhu kan beeyte. Gaafiin ta'e maal jettere gaafiin ta'e lukaa fi miilan qabdu afaanii budduun qabdu maalirraa nagaa. Ittiin godha taamaa sun miilas hudduus ni qabdi dhaggeeffadhu. Dhiyeenya kana sirriin jiruu siin jee akka tokko na godha. Amma torbaan darbe kana. Maaltu sirrii si dhooru? Giseen ija cufadhe humaan harku ni dukkana. Maal onni kun? Maaltu ija si maal? Hoggan ija cufadhe dukkana malee humaan harku. Maal ayyee kunoo torbaan lama. Qoonqoo nyaattee biddeena? Nyaatte? Taphatun. Soba naan jaa waan ofirra beeku ayyee alhamdulillah lagaa. Taphatun. Soba nama qoonqoo nyaatee laafateettu jaawaayin agarre. Soba wallaahi inki jibda. Wallahi rabbina ragaadhaa uqsim billahi giseen ija cufadhe dukkana waa takkan argu. Maal onni kun? Akima dhaqi deemi. Qaatiraa ofirra kuchiifti. Qaatiraa ofirra kuchiifte qaatiraa bulte. Rafi deemi yookaan akima dhaqi. Yookaan dhiiga fixa deemi of. Okay, ta'uun ol baqa yoo akkas ta'e numa shakkee laal. Bara amma qofaa miti jedhu ni yaadata gaafa ijoolleetis gaafa ijoollee jirra yoo kijiba yaasuu dhiisii deemi akima dhaqi siin jenna. Wallahi narraa dhugaadha karabbi narra gaadha. Giseen ija cufadhe dukkana malee waa takkan argu karabbi narra gaa. Dhiironni tun dhibdeemu jeetiin. Dhiiga fixee siin jenne. Okay, ayyee tokko. Ayyee kana jechuun maama bayan antanaa fi isa waa gaafachuudha family serious. Galatoo maama bayan ayyee. Ati yookaan diimina kana laaltee akka nama dhiiga qabu ofisee kun dhiigaa miti. Diimina kunis ija gisee cufadhe na dukkanaa eegale booda kana eegale. Diimini laayitii dhaabara atuu sitti ol ta'e bar jimaan akkana nama diimeessa kun oolan akkana daliilli kunuu gahaadha bar itti himuu dhiistee tatis kitaaba rafaa barbaaddaaf. Aboo kamii goona
bareedduu thank you ara family tap copy osoo hin deemne namni dhibbi torba kuma dhibbaa fi kamii galchuu dadhabdan gooye hay ijoollumatti iyyata nama dhibba lamaa fi na jala jechuudha jechuudha. Faayidaa warra gartee baara nagaa qabdaa miti. Nagaan qaba alhamdulillah. Dudee takkitti sitti maddetan malee. Jannataa fi azaabni harka rabbii keenya jijjira. Waan rabbiin keenya nu halal jedhin nyaanna. Waan rabbiin keenya nu irratti haraam godhe irraa hin fagaanna. Bakka kana laal hadiisni gara amantii islaamattis nama fidu kan qabeenus miti. Halas. Jimaa keenya immoo qamaa nuun jedhe hin nyaanna sirriitti bu'a. Sirri nyaanna boo sirri qabatanna saayiba. Sirri nyaanna. Sirri nyaanna jimaan tuqaanuma hun ta'u bari. Jimaan garuma fedheenu tuqaan ta'u. Wallahi maashaallah bariyaa. Suma akka qamoo kana ulaalanii akkamittiin kuufnan jaabar dumbushe si fakkeesse nin qamaa namaan tan an kan hin qamaa'uuf isparmii jimaatiin hin dhalalee waan hin ta'eef miti. Nama waan hin ta'eef. Baada. Ogaa. Jettee amamma hojjisan. Eejigaa. Ogaa buna siinoo takka irra buufte hin fayyadu. Sirriitti hin fayyadu. Sirriitti lulluutu akkas gisee miti dheedhin fayyada. Oke warri jimaan haraami ja'uun kokonoo maa ogaa buna bee ilaali sheekotii jimaa haraami jettuun taala. Karamana hakimaa fiigan. Karamana hakimaa fiigan isaan waggaa yaan oguu takka karamana hakimaa fiigan. Hai siboo qoy dhugumaan amma gaaddisa kanan beenuuti ati amma akkuma dirqama qabdaa beekte dhaloota fudhachiisu jimaan akka haraam hin ta'in isaanii boonuu qofaa miti na dhagee. Dhagee triple family dhaggeeffadhu gaa hadiisa irra dhugaan ni jira ani hin beekneefis gaafadha hadiisa irra ni jira jimaan haraami bakka jiru. Akkam? Hadiisa irra ni jira yoo ragaasa fidanuu amma warri itti wal falmitu. Hadiisa kam? Hadiisa adda beeka hadiisa irra ni jira inni wanni isaan jaa kun. Kam baan dhagaa? Jima yaa rabbi hayyakamta lafaan adda deemaa irra qaalichi kun mamma bayan jimaan haraami bakki jiru hadiisa irra ni jira. Injiru. Alhamdulillah dhagee jira. Duuba eefan jirre maaliif onni haraam jaanii waan daliilatti hin qabne akkamiin namni namaa maru. Rabbiin immoo waa cufaatu lafa tanarraa isin uumnee jeen nu jibbateen beekaa. Akka ittiin qananii nuufi mire. Irraa qamaadhaa re'ee teessanii kennaa beeyladaa keessanii jajjaraabaa. Cifadhaa garaabaa beeyladaan teessanaa nyaatu. Naam. Naam. Sirriitti fudhadha rabba. Ishin gallee oggaarraa murattan jee. Beeyladaa ta'e teessanii kennaa jee. Jimaa keessanii illee oggaa garaabaa irraa cabsisatan jee. Beeyladaa teessanii kennaa jee. Yoo beeyladaan qabne yoo re'ee qabne re'ee ollaatii kannaa illee ni jirti. Maama beeyan itti keessa naqe. Yoo re'ee